kitifoo hedduu mi'aayaa ta'ee fi akkasuma cimmaaqee yookiin asiira baay'ee bareedaa ta'ee fi karariin isaallee hedduu namatti tolu qopheessee jira. Manillee hedduu faa godhee bareechisee urgeessee faa godhee jira. Akkasuma oolmaa guyyaa kiyya Jumaa wajjin haa oollu koottaa na wajjin turaasin hin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma bunaa fi nagaa hin dhabinaa jette Oromoon. Akkasuma buna hedduu bareedaa ta'ee fi urgaa'aa ta'e danfisee jechuudha. Oolmaanii maatii kiyya wajjin oole yookaan guyyaa Jumaa akkamitti akka oolu tanan duras ni foraabee hin beeku. Akka isin argitan kana dabarsa jechuudha. Akkuma isin argitan kana viidiyoo kee kana laayik gocha. Hamma xumuraatti na wajjin turaasin hin jedha hordoftoota kiyya laayik gochuun dagatina. Akka qursii kennaa nyaannee wanta geessu geessee ka'ee booda gara shaaworii kiyyaa seena jechuudha. Jumaa deemuudhaaf jechuudha. Saatiin kun saatii Jumaati waan ta'eef shaaworii kiyya seenee uffata kiyya qopheeffadhe haala isin argitan kanaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashuma harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtaniin nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatochaa har'a oolmaa kiyya Jumaa wajjin haa oollu kottaa isin jira. Yeroo baay'ee waan akkana kana isiniif waraabu darbee isiniif waraaba. Erga shaaworii kiyya seenee dhiqadhee uffadhee ka'ee booda haala kanaan gara Jumaa deemna jechuudha. Wajjumaan haa deemnu. Akkasuma warroonni islaama taatan muslima taatan hundi keessanuu baga guyyaa Jumaa fi guyyaa kabajamaan isiniin ga'ee isiniin jechuu fi erga Jumaa deemnee deebinee booda gara misaa hojjechuutti fufee jechuudha. Misaan kennallee waan nama tursiisu osoo hin taane wantootuma dafee gahu jechuudha. Kitifoo hojjechuudhaaf deemaa jira jechuudha. Koottaa waliin haa hojjennu isiniin jenna. Mana keenya keessatti kitifoo yoo hojjannu kitifoo maqofa foonuma qofa malee aybii fi goommanni itti hin dabalamu maaliif jennaaniin sulxiin hin nyaatu ani goomman hin nyaadha garuuyyuu haa ta'u malee aybiillee hin nyaadha aybii gabarraa bitamu kana hin jaaladhu jechuudha osoo ani ija kiyyaan arguna biratti ka hojjetamee yookiin mana keessatti hojjetamee bahee ta'in alatti kan biraa hin nyaadhu jechuudha akkuma isin argitan kana shaklaa dhiqamu yookaan bishaan itti hin naqamu shaklaa bishaan itti hin naqani hin dhiqamu waan ta'eef awaara pestaala keessa kaayee shaffaneera waan ta'eef isuma irraa walawwalee ergasii dhadhaa itti naqe jechuudha. Dhadhaa itti naqe kanallee keessaa naquu qaba jechuudha. Keessaa naqaa hiiqaa asla itti fayyadama hiyyaan itti naqe jechuudha. Ergeessa keessaa naqee ka'ee boodallee ammallee carqii nutsuu carqii miccamaa nutsuu ta'e jechuudha. Kan nutsuudha inni itti amanuun keessa walawwala jechuudha. Maaliif akkana goota hojjettanii hanga tokko awwaarri keessatti hafa jedhe yaade dhiqamaa hin jiru waan ta'eef keessaa haa ba'uu fi erga isa walawwalee ka'ee geessee booda istoofirra kaayee oo'isaara jechuudha. Isa oo'isee likitti oo'isuu qabna sirritti gaaluu osoo hin taane xiqqooma oo'isuu qabna. Ergasii gara kitifoo hojjechuutti deemaa jira. Wantoonni qimamii nu barbaachisu mixmixaa fi kororimaa qofa jechuudha. Kana yoo isin jedhu yeroo dhadhaa fayyadamnu qimamii hunda itti naquu qabna. Yeroo dhadhaa baay'isnu qimamii itti naquu qabna. Dhadhaan kitifootii fi dhadhaan kun yeroo baay'ee tokko ta'uu hin qabu. Maaliif jenna akka kitifoo irratti qimamii baay'eetu iyyuu gala waan ta'eef erga foon kiyyallee foon akkaan bareedu yookaan diimaan keessa adiin keessa hin makamne diimaa qofa jechuudha. Akkuma isin argitan kana isa kanallee ufumaa kiyyaa daakee qopheesse jechuudha. Sirriitti nutsuu ta'uu qaba jechuudha foon kitifoo. Foon kuni kan horiiti jechuudha. Foon horii haala isin argitan kanaanii sukkuumaa jira jechuudha. Dhadhaadhaa kororimaa fi akkasuma mixmixaa erga walitti makee ka'ee booda foon kiyyatti naqadhe foon kan haala isin argitan kanaan sirri sukkuumaa jira jechuudha. Gaanti mana keessaa hin qabu osoo gaanti qabaadhe harkaan sukkuumaa garuuyyuu maankaadhaan illee sa'aatii dheeraa fudhata malee sirri sukkuumuu qaba. Dhadhaa suutaan itti goona suutaan itti godha sukkuumuu qabna jechuudha. Akkasuma mixmixaa fi kororimaallee yeroo takka itti naqu osoo hin taane suutaan itti dabalaa sukkuumna jechuudha. Dhaallee suutaan itti naqaa sukkuumna malee yeroo tokko itti gadi naqnu jechuudha. Akkuma argitan kana kororimaa fi mixmixaallee suuta itti naqaa sukkuumaa jira malee yeroo takkatti itti naquu hin qabu maaliif itti gahuu danda'a itti dhanqachuu danda'a. Wanti isinitti hin himne yeroo dhadhaa itti naqusan soogiddalee xiqqoorra buusee jira itti hin baay'ifne sababni isaa mixmixaa waan soogidda qabduuf jecha soogiddatti hin baay'ifne dhadhaallee akkuma isin argitan kan suutaan itti naqaa jira. Dhadhaan kun qarabaayisee dhumatee jennaaniin qarabaayisee qopheesseera isaan oo'iseetumaan itti naqaa jira malee akkuma isin argitan kana maaltu mi'eessa kitifoo yoo jettanii mixmixaa fi kororimaadha kun ammoo sukkuumaadha. Dhadhaan kitifoo adda ta'uu qaba isin jeera ka itti gahee kan laaluu qaba jechuudha. Hedduu mi'aaya maashaallaadha. Ergasii kan sirriitti hin oo'ine jechuudha.
shaklaan kenna kan sirriitti inni jiddu galeessa akka ta'etti dhadhaa xiqqoo jala buusee erga isa waliin gahee ka'ee booda kan sukkume kitifoo kiyya kan sukkume san itti baasee haala isin argitan kana itti baasee erga qirsi isaa itti bareechisee ka'ee booda ammallee gubbaarratti illee dhadhaa naqaa jechuudha. Akkuma isin argitan kan dhadhaan kiyya dhadhaa manaati. Akkuma isin argitan kana daaxaa haalaan bareedaa ta'ee fi hedduu mi'aayaa ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee hawaasaa ni deema yeroo san achi fidee dhufa jechuudha. Kitifoon kiyya akka isin argitan kanatti qophaa'ee jira. Daaxaalleen daaxaa baay'ee bareedaa ta'ee fi hedduu mi'aayaa ta'edha jechuudha. Ittaansi akkuma isin argitan kana juusa kana jechuudha. Juusa kana wantoota itti fayyadame marsaa itti aanuura isinitti mul'isa. Baay'ee mi'aayaa juusa hedduu bareedaati jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala kanaan farrashee jira mana kiyyallee hixaanallee akka isin argitan kanatti aarsaa jira jechuudha. Kan fayyadamtoon hixaanaa goldanii kana jechuudha. Bishaan hixaana kanatti yeroo takkatti leetira tokko yoo ta'u tokko walakkaa yoo ta'u ergatti naqnee booda achuma keessa yeroo hedduu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti shittoon kun kan hixaana kun baay'ee bareedaadha. Goldaniidhaan fayyadamanii hin barakataallee sababni isaa baay'ee guddaadhaallee yeroo hedduu nu barakate akka yeroo hedduu fayyadamnullee nu qarqara waan guddaa ta'eef baay'ee urgaahaallee jechuudha. Akkasuma yeroo muddamnutti illee isa qofallee manatti afuufuu ni dandeenya. Sa'aatii keessummaan tasanuu dhufte sa'aatii muddamnutti baay'ee bareeda mana kiyyallee haala isin argitan kanaan farrashe jechuudha. Kinumsulxillee nyaata qophiisaa eeggataa jira jechuudha. Nyaata hedduu hin turree fi hedduu daddafuu hojjadhe jechuudha. Maaliif sa'aatiin Jumaa deebinutti sa'aatii namni beela'ee waan ta'eef jechuudha. Akka isin argitan kanatti dursee qammasuu qabaa kan jedhu isiniif qammasaa jira. Isin qammasiisuuf malee abbaa manaa dura qammasuu fedheeti miti. Hedduu mi'aayaa. Eegasii gara juusii qammasuutti deemee juusiin kun jechuudha. Juusii hedduu bareedu jechuudha. Inshallah marsaa ittaanu irratti isa kophatti isinitti mul'isa. Sa'aatii dheeraa nama gaafata yookiin haasaa dheeraa gaafata waan ta'eef hedduu mi'aayaa waan ta'eef isallee qammasee isin qammasiisuuf malee ofii qammasuuf miti. Erga geessee ka'ee booda gara misaa nyaachuu kennatti deebinee misaa keenya nyaanne erga kaanee booda asi buna danfisaa jira. Rakabootii kanaa fi meeshaa rakabootii kanneen marsaa duraa isinitti mul'isee ture hawaasaadhaa bitee jechuudha. Anillee haala isin argitan kanaan bitee jira. Hedduu namatti tola qalalli ka jedhee maashaallaadha. Akka isin argitan kanatti buna kiyya akaayaa jira jechuudha. Mana urgeessuu fi mandajaan kun dhugaa dubbachuuf mandajaa baay'ee guddaa jechuudha. Mandajaa hadiida sanillee ni qaba. Garuu yeroo baay'eetti fayyadamuudhaaf bakkee hunda kushiinaa maali garana garas waan deddeemsisuuf isuma kanatti fayyadama jechuudha. Kana gammatti hin qabsiifne. Asitti rakabootii suudii kana isarratti hin danfisu isa farrashee manatti kanarratti yoo danfisu namatti hin dhagahamu isiniin qalladanii yeroo baay'ee isarratti illee ni danfisa. Inni qofamaa geexii wayitiif mana naataa yeroo baay'ee isarratti illee ni danfisa. Haa ta'u malee garuu inni kun dhiquufillee ta'e waa hundaafuyyuu baay'ee mijata jechuudha. Kan waanzaa kun buna kana urgeeffadhaa isiniin jedha. Bunaaf nagaa hin dhabina. Maashaallaadha manni bunni hin jirre namatti hin tolu. Manayyuu namatti hin fakkaatu. Isinillee uffillee urgeeffadhee isinillee urgeessaa jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Bunni mooyettuma maaliif namatti mi'aa ana qofa moo isin hundumattuu wallahi maashinni hin jira garuu ka buna daaku xiqqaaf guddaallee qaba garuu ammoo buna mooyettuman tunatti mi'aaya maazariitu iyyuu akkas jedha maazarii jalaa baradhee harmeetiyyatu jalaa baradhee waan akkasiisan buna mooyettu mi'aaya jedhan anillee achuma keessa natti mi'aawu eegale ana qofa moo isin hundatti isin hin jedha erga buna kiyyatti naqee ka'ee booda akkasin argitan kanatti akkaataisisaa jira jechuudha maashaallah hedduu namatti tola as biratti jechuudha bunni makarajiin tokko buna gadaan falchiisa maaliif hin jettani ol danfisiisa maaliif hin jettani aanan illee buna illee yoo makarajii tokko chatti gadafisnu ta'e aanan waan ol galan faluuf sanii fi bunaa fi kan bunni itti danfuu fi kan aanan itti danfuun garagaratti godha yeroo san isin jalaa hin ganaffalu kurriyyoo sootti qadaaddanii hanga fedhoo takaatta hin ganaffalu akkasin argitan kana aanan kiyyallee danfisee jira mandajaa osoo arraaggafu awwaara ta'e jechuudha narra laalina jechuu fedheeti. Asumani firii isin godhuu barbaadetti hordoftoota kiyyaa of qofaa gammaduu osoo hin taane isinillee gammachiisuu fedha. Bunni kuni buna hedduu bareedaati asumaan qoloolleen kinooti jechuudha. Bunni qursii hin qabne dubbii qurxii hin qabne moo maal jedhan? Bunni qursii hin qabne dubbii qurxii hin qabne jedhanii akkasuma argitan kana hixaana kennallee urgeessine kan duratti sun ka manaati kun ammoo ka bunaati. Bunni yoo hixaan hin urgaa hin nattiin tolu mana keessatti hixaana kiiloodhaan bakka tokko hixaana garagaraa walitti dabalan sun hin jiru isa sanii yeroo tokko yoo bitanne gimmaasha yoo bitanne hoggaa tokko ol fayyadaman akkamitti jechuun keessaniin oolu kan garagaraati orjinaal yoo binne yeroo baay'eef nu fayyada jechuudha akkuma san argitan kana buna kennaa axxaaxaamarra jechuudha qolee wajjini viidiyoon keerraa kana fakkaata sanin jedha hordoftoota kiyya akka ittiin bohaartaniif akka ittiin gammaddan abdii guddaa sanirraa qaba waan hagammana wajjin turtaniif isin galateeffadha viidiyoo biraatti hanga walitti deebinettu nagaatti turtii gaarii